edeemuuf kan itti hidhamte, kan itti garafamte, kan lukti irraa cite, kan gurri duude hedduu jira. Artistii wal ga'ee kan inni haasa'u waa'ee walaloof yaadaloo miti. Waan na deemaa jiru kan akkamitti ilaallaa? Akkam goona? Akkuma goomanaan saamame sanatti saamamamnoo? Saamamne immoo kan duubatti immoo garagallee boonyamoo? Waa'ee roorroodhuma iyyaa oollamoo? Akkam ta'uudha qaba? Uummanni keenya nu qaba waan ta'eef warri siyaasa Oromoo oofan amma argitaniitu yaaddoo guddaan qaba isa dhugaa rabbiin isinitti himu. Maqaa qabsoo Oromootiin yeroo ammaan kanatti gara paartilee 14tu jira. Dhaabbileen kun dhugaatti gadi fagaatanii dhaabbataniiru moo? Itti hirkisaan kabaan taatu dhaaba ololaan diigamu gaafa ololli ololame dhaabni tokko bakka 3-4tti cicciree sagalee Oromoo cicciruudha moo? Akkam kana dhaabbadhu kan jechuun ni danda'u artistiin. Artistiin ennaa kam yoo wal ijaare. Amma wal ijaaruudhaaf nu hidhuu danda'u, biyyaa nu baasuu danda'u, nu ajjeesuu danda'u. Inni sadarkaan sun darbeera. Galanni dhiiga ilmaan Oromoof haa ta'u warra wareegamaniif. Gatii isaan lubbuutti kaffalan kanarratti dhaabbannee wanti nu eeggatu gara fuulduraatti waan guddaan kana waan ta'eef nu ilaallata. Nu ilaallata. Bilisa taane nu waamanii walgahii irratti nu sirbisiisuu qofa miti. Inni mormus, inni biyya bulchus, artistiin ala socho'uu hin danda'u hin beeka. Gatii keenya isaa beeknu, humna keenya isaa beeknu. Maa mataa nu naanneessu? Mataa naanneessuudha qabna nuti. Waan biyya keessatti deemaa jiru kana dantaa saba keenya akkaataa kamiin eegsisuu qabna. Dhaloonni kun ispeeshaalii dhaloonni qubee kun misunderstanding guddaan akka itti hin uumamne warra biyya geggeessanis haa ta'u warra maqaa qabsoo Oromootiin qabsaan kana saanduchii taanee guddanne dhaaba lama jidduutti akkasitti ormi nu cuuffachaa baate. Abaawoon asii nu dheebaa, oppiidiyoon asii nu dhiibaa. Yoo biyya keessatti itti taate oppiidiyoon ati jedhamta karaa abaawootiin. Yoo waan Oromoo akka malee dhaadheessite oppiidiyoon abaawoo ta'uun oolu meeqati dhaatti kana wallaaltanii kun fagoo miti bardeen gadda. Akka kun hin taanetti ispeeshaalii dhaloota kana akkaataa kamiin artistiin isarraa roorroo dhowwuu danda'a. Biyyattii kana keessatti akka qobaatti hin baane bu'aa nuti finne kanaan akka ormi hin fayyadamne maal gochuudha qabna? Artiin humna qabdi, nuti humna qabna artistoota waan hojjechuu qabnu irratti wal ijaarree wal gorfannee waliin dhaabbannee gochuudhaaf gamanumaan waan xixiqqaa irratti dafnee walii gallee waan gugurdaatti seenuudha qabna jedha galatooma.